Yeroo sanitti akkas ta'uu kiyya of hin beeku jechuun kiyya ani hin duroine jechuu kiyya miti. Assalaamu alaikum. Kam jirtan? Nagaa qabdanii mee? Alhamdulillah galata rabbii. Anis obboleessa keessan Mu'aaz nagaa isiniif qaba. Egaa tibbana sooshaal miidiyaa gubbatti waan tokko argaan ture. Guyyaa muraasa dabraan kana keessatti jechuudha. Viidiyoo kana hojjedhallee hin beeku. Arra ammoo waan kanarratti waan tokko filamachuudhaaf dirqame. Akkuma namoonni tokko AB namaa wantoota silaa namarratti dalaguudhaaf mataa si gaccabsuudhaaf yookaan waan negatiiva kee odeessan jirutti ammoo namoonni hedduun tokko gaaromina facaasuudhaan mataa wal nama qabachiisuudhaan namoota kana gartee hamileessuudhaan akka beekamtan nan beeka. Mee arra waan biraa isin gaafadhu viidiyoon tun akka nama hunda bira geessuuf like share copy link godhaati namoota bira naa geessaa. Egaa viidiyoo tibbana waa'ee xiyyaa wal qabatee sooshaal miidiyaa garagaraa rafacee jiru arge. Irra guddaa wantoota irratti deebisaa kan illee beeku ammoo waan sarratti waan tokko filama jechuun barbaada. San dura ammoo waan saahibummaa irraa waan tokko filama jechuu barbaada. Jireenya kana keessatti ilmi namaa akkuma gartee saahibootaan gaggaarii isaaf yaadu saahiba akka daawwitiidha hammeenya isaa AB isaa wantoota isaarraa fokkisu yoo arge akkuma isaaf sirreessu qabutti tokkos jiru ka si boodaa hammeenyaan si fadhu ka maqaa kee xureessuu barbaadu ka profaayila kee gabbuusuu barbaadu ka fudhatama kee nama biratti caccabsuu barbaadu akkasiis akka jiru isinuu beektan kun waan gartee jireenyuma keessa jiraannu kana keessattuu jiru waan ta'eef. Viidiyoo waa'ee xiyyaa deemu ture sun viidiyoo ammaatillee miti viidiyoo xiqqoo bubbulee jiru. Haa ta'u sa'a tanatti gadhiisuun maaliif barbaachise? Sa'a tanatti waan akkasiisan waraabuun amma dura waraabamanii haga ammaa haayamee amma gadhiisuun maaliif barbaachise waan jiru suni ifa nama waa hubatuuf jechuudha. Haa ta'u amma waa'ee viidiyoo sanarraa yeroon waan tokko filama. Keessallee akkasii gabbuullee baadhu ja'u keessummummaadhaanii biyya namaa turre. Keessummaan osoo nama bira jirruutti nama wayii ziyaaruudhaaf ammoo bakka biraa dheera. Kana namoonni tokko nu laaluudhaaf isaanis nutti dhufan bakka sanitti jechuudha. Guyyaa san nan yaadadha mana san dhaquu qofa yaadadha bakka san ta'uu kiyya qofa yaadadha malee wallaahi akkas ta'uu kiyya ammoo waan tokko yaadama isaarraa qaba jechuun yeroo tokko hin beeku waan yeroo kana isin hin jiru nin beeka tokko tarii amanuu dhabuus ni mala haala achi ture san isinuma waliin miidiyaa gubbatti yeroon argu anuma akkana godhee kun shooppiidha moo anuma bakka waan jiru san of amanuu hin dandeenye ana ta'uu of amanuu hin dandeenye. Kanaaf ammoo waan sun anuma akkuma isiniin jedhee bakka sun guyyaa isaa ni yaadadha tokko guyyaa isaa yaadachuu malee guutumaa guututtuu haalan keessa tures maal akkana godhamee akkam akkas ta'es yaadachuu hin dandeenye. Haga arraan tanatti haga reefuun tanaa taa'eetiin if yaadu ture. Anumaa hijee anummaa ana garuu waa'ee sanirraa yaada tokko hin qabu. Tarii waan godhamu maal ijee bakka of keessa deebi'een of gaafachaa jira. Haga daqiiqaa ammaa itti haasa'u jiru kanatti illee jechuudha. Yeroon kana ja'us ani ilma namaati dilii hin dalagu jechuu kiyyaa miti nan dogongora nan toobadha gabrichi dogongoruudhaan beekamaa maleekaan taane ka dogongorraa walaba taane ilma namaatiin dogongora. Yeroo sanitti akkas ta'uu kiyya of hin beeku jechuun kiyya ani hin diloine jechuu kiyyaa miti. Dilaa wayitiin jira. Hundaa ol akka rabbiin dogongora kiyya kana naa dhiise akka toobaatii narraa qeebalu araarama rabbiirraa kajeela. Itti aansuudhaan ammoo hawaasni kiyya kun walii galattu viidiyoo san gartanii waan sun gartanii namoonni tokko qalbii na cabxaniif akka ijarraa na hambistan isin gaafachuu barbaada ifaman isin gochuu barbaada. Taateen tun imala kiyya kan gara toobaadhaaf akka sababa taatuuf rabbiirraa kajeela inumaa kana daran akkaan jabaadhee gara rabbii kiyyatti dhihaadhuuf akka gartee rabbiirraa araarama gurguddaa argadhuuf akka taatuuf rabbii kiyyarraa nan kajeela.
akkasumas waan tokko wanni jajjabeesse ammas namoota waan kana dalaguu fi kana duuba jiru hundaafuu himuu fi barbaadu amma boodas hojii dhuunfaan of jijjiiruuf hojiilee garagaraa hojjedhu dalaguu fi hojiilee hawaasaa hojiilee gaggaarii ittiin beekamnu hojjennu hunda keessatti hojiilee aartii amantaa hojjennus irrattis ta'e hojiilee hunda keessatti waan dalagaa ture hunda keessatti silaa yaadame akka of booda deebinee cabnee mana teenyuuf waan yaadameef ammoo dhiifama kana daran jabaannee kana daran hojjennee kana daran mul'ata duraan qabnu daran guddifnee akka imalluun waa adeesniif godhuu barbaada. Nin beeka waan akkana jaalattaniif waan na kabajaniif wanni kun Mu'aaz hin madaalu jettanii qalbiin teessan akka cabxanan beeka. Ammoo akkuma walii galattu isin hundarraa waan tokko barbaada. Innis maali? Amma booda akka du'aa teessan keessatti Rabbiin sabaa tanaa kannee hamtuu garagarraayis natiisu du'aa keessan guyya guyyaan du'aa godhatan keessatti akka nan daganne isinitti dhaammachuu barbaada. Isinin jaalladha. Video tanas akka waliif qooddan isin dhaammadha. Nagaan naa turaa. Salaamu alaikum.